ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ጦርነት ጨለማ ነው። Oromoo fi bara 2016 siyaasni Itoophiyaa bara 2016 maal fakkaata? Dhaha Itoophiyaa yookaan kaalaandara Itoophiyaatii fi addunyaa. አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የአብሮነት፣ የመጽናት፣ የመሻገር እንዲሆንልን አብዝቼ እመኛለሁ። Kaalaandarri Itoophiyaa addunyaarraa maaliif addate? Addunyaa irratti akkaataan lakkoofsa baraa 90 ol akka jiran qorannoowwan hedduutu mul'isu. Lakkoofsi baraa Girigooriyaan kaalaandar jedhamu kan biyyoonni addunyaa hedduun itti fayyadamanidha. Kaalaandaroonni biyyoota addunyaa hunduu bu'uura irraa eegalanii lakkoofsa mataa isaanii qabu. Dhalli namaa bara Neolitik yookaan ammoo bara dhagaa haaraa irraa eegalee bara lakkaa'aa akka dhufe seenaan ragaa baha. Kaalaandariin ganamaa fuula addeessaa fi aduutiin murtaa'aa ture. Ergasii garuu akkaataan itti bara lakkaa'an addunyaa irratti fooyya'aa bifa haarawaan argamaa dhufe. Kaalaandariin Girigooriyaanii mana amantaa Kaatoolikiitii wal haa qabatuyyuu malee hojii fi dhimmoota garaagaraa akka addunyaatti jiranii fi haala mijeessuuf jecha kanneen amantii kiristaanaa hordofanis kan hin hordofnes kaalaandarii kana ni fayyadamu. Dhaha yookaan kaalaandarii Itoophiyaa. Itoophiyaan biyyoota addunyaa muraasa dhaha yookaan kaalaandarii mataa isaanii qaban keessaa tokkodha. Akka madda turizimiittis ilaalama. Kaalaandariin Itoophiyaa sadarkaa biyyaalessaatti kan faayidaarra oolaa jirudhas. Kaalaandariin Itoophiyaa kun waggaatti ji'oota 12 tokkoon isaanii guyyoota 30 qabanii fi guyyaa 5 yookiin 6 dabalataan kan qabudha. Guyyaan dabalataa kun jechuunis qaammeen akka ji'a 13ffaatti ilaalama. Itoophiyaan waggaatti ji'oota 13 qabaachuu ishee qofaa miti. Lakkoofsi ishees kan warra lixaa waggaa 7 fi ji'oota 8 boodatti hafama. Adda addummaan kun kan uumame Itoophiyaan dhaloota Yesuus Kiristoos karaa adda ta'een waan hubattuufi jedhama. Jiini dhumaa yookaan ammoo qaammee jedhamuun kan beekamtu waggaa 4tti yeroo tokko 6 taatee mul'atti. Yeroo kaan ammoo 5 taatee turti. Fakkeenyaaf qaammeen bara 2016 5 qofa turte jechuudha. Kan isheen 6 taatu immoo wayita akkaataa kaalaandarii Girigooriyaaniitiin waggaan tokko guyyoota 366 ta'uudha. Kun ammoo waggaa 4tti al tokko mul'ata. Manni amantii Kaatoolikii hubannoo ishee duraan ture dhaloota Iyesuus Kiristoos waggaa 500 booda sirreessitus manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa garuu akkuma duraatti itti fufte. Akka kaalaandara Girigooriyaaniitti yeroo ammaa kana bara 2024 yoo ta'u, akka Itoophiyaatti ammoo bara 2017. Bara 19 irraa hanga bara 2099tti barri haaraan Itoophiyaa fulbana takka kan jijjiiramu yoo ta'u, kaalaandarri Girigooriyaanii ammoo fulbana 11 irra bu'a. Garuu bara lakkoofsi Girigooriyaanii waggaatti guyyaa 366 ta'u, baroota jiran keessatti fulbana 12 irra bu'a. Immoo kaalaandarii Itoophiyaa kana addunyaan hedduun hin beektu. Inumaa kaalaandariin Itoophiyaa biyyattii keessatti illee yeroo dheeraaf falmiirra ture. Oromoon ammoo bara 2016 waan jedhamu kana warroota itti hin amanne keessaati. Egaa waa'ee kaalaandarii erga hagana dubbanne siyaasa Oromootii fi Itoophiyaa bara 2016 maal ture jennee haa ilaallu. Guyyaan har'aas bara haaraa waan ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti baga bara haarawaa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nagaan geessan isiniin jechuu barbaanna. Barri haaromni amma seene kun Oromiyaadhaaf bara nagaa fidu, Oromiyaadhaaf bara jaalala fiduu fi tokkummaa fidu akka ta'u hawwina. Bara Oromiyaatti qawween dhaabbatee mariin jiraatu akka ta'us hawwii fi fedhii keenya. Bara haaroo seene kana sababeeffachuun barri 2016 darbe maal fakkaata? Siyaasni Oromoo bara 2016 maal fakkaata ture kan jedhu bal'inaan ilaalla. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Siyaasa Oromootii fi bara 2016 marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa marsaa lammaffaa abdatamee turee fi fashalaa'e. In Eastern Africa, a second round of negotiations between the Ethiopian government and the Oromo
Liberation Army aimed at ending the 5-year insurgency in Oromia, Ethiopia's largest and most populous regional state, has ended without an agreement. Mariin marsaa lammaffaa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti torbaanota lamaaf taa'ame kan gaggeeffame bara 2016 xumurame kana ture. Marichi haalaan eeggamaa turullee garuu bu'aa malee xumurame. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti socho'uu erga eegalee waggaa 5 lakkoofsiseera. Mootummaa waliin marii jalqabaatiif kan ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaa ebla bara 2015 keessa ture. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed says that his government will begin negotiations with the rebel group, the Oromo Liberation Army. The talks are scheduled for Tuesday in Tanzania. This is the first time the Ethiopian government had formally said that it would negotiate with OLA. Marii jalqabaa odola Zanzibar irratti taasifameen dureewwan olaanoon mootummaa federaalaa yoo argaman hirmaattoota 8 hidhattoota WBO bakka bu'an keessaa 2 miseensota waraanaa turan. Miseensa jiilichaa hafan 6 ammoo namoota Itiyoophiyaan ala jiraataa turan irraati. Mariin marsaa tokkoffaa kunis waliigaltee malee kan addaan ba'ame yoo ta'u, mariin itti aanu akka jiraatu qaamonni lachuu akeekanii turan. Mariin bulchiinsa Zanzibar keessatti eegalame sunis Tanzaaniyaa Daarussalaam keessatti kan itti fufe ammoo dhuma baatii onkololeessaa bara 2016 keessa ture. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa yeroo jalqabaatiif aangoota olaanoo mootummaa federaalaa waliin barri itti wal argee bara 2016 ture. Inni jaarsummaa qaama sadaffaatiin lixa Oromiyaa keessaa ba'uun Tanzaaniyaatti argame. Namni ajjeechaaf barbaadamaa ture kun qondaaltota mootummaa fuula dura taa'ee dhugaa jirutti himaa ture. Marii ajajoonni raayyaa ittisa Itiyoophiyaa irratti argaman kunis eegalamee guyyoottaniin booda gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi yeroo sana Ambasaaddar Reedwaan Husseenii fi Ministeerri haqaa Geediyoon Ximootiyoos itti dabalamanii ture. Keessattuu mariin kun guyyaa 15f walirra taa'uun lammaffaa irratti ammoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa kallattiidhaan mootummaa Itiyoophiyaa waliin fuulduratti wal arganii mari'achuun isaanii abdii waliigaltee irra gahama jedhamu uumee ture. Barichi isaa bara 2016 ture. Haa ta'u malee marichi sun haala hin eeggamneen xumuramuu qaamonni lachuu sadaasa 11 halkan keessa qaamonni lamaan ibsa baasanii quba walitti qabuun marii kana siitu fashaleessee kaanis ammoo siitu fashaleessee jechuun mariin marsaa biraa jiraachuu osoo hin akeekin adda galan. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa maricha ilaalchisuun wayita sana ibsa baaseen marsaa kanaanis garee shororkeessaa biratti mootummaan na baatee mootummaan haa taasisuu kan jedhu bira darbuun qabxii marii fiduu hin dandeenye jechuun waliigalteerra sababiin itti hin gaafneef WBOtu itti gaafatamaa jedhee ture. Mootummaan Abiyyi waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yeroo sana ibsa baaseen fedhiin mootummaa Itiyoophiyaa rakkoolee jiran bu'uura irraa furuu caalaa hooggansa waraanichaa qoodu irratti kan xiyyeeffatedha jechuun himatee ture. Barichi isaa bara Oromoof abdii ture. Abdiin sun ammoo dukkanatti jijjiirame bara 2016 ture. Aangoonni federaalaatii fi naannoo Oromiyaa irra deddeebi'iin rakkoo waraana bilisummaa Oromoo waliin jiru karaa mariitiin furuu akka barbaadan deddeebiin dubbatan. Marii araaraa marsaa 2 gaggeessanii marsaa sadaffaa itti deebi'uufis fedha qabaachuu ibsaa turan. Haa ta'u malee qabatamaan wanti lafarratti taasifame hin turre. Barri itti nageenyi ni bu'a jedhamee haalaan abdatames kanuma ture. Barri ammoo faallaa kanaatiin haala waggaa 5 argamee hin beekneen Oromiyaatti waraanni gaggeeffames bara 2016 ture. Seenaa Oromoo keessatti barri Oromoo fi Oromoo mari'atee rakkoo isaa mariidhaan furuu itti dadhabe bara 2016 ture. Bara 2016f Oromoo ajjechaa battee Urgeessaatii fi hiikamuu qondaaltotaa ba'u. Taatee siyaasa Oromoo bara 2016 keessatti mudate keessaa tokko ajjechaa obbo Battee Urgeessaati. Namni siyaasaa mooraa qabsoo ABO keessatti ejjannoo hin raafamne yaadaan falmuutti ija hin laafnee fi qaroo dhaloota haaraa dhaabichaati jedhamu obbo Battee Urgeessaa ebla 2024 gara barii magaalaa Maqii keessatti ajjeefamee argame. Obbo Battee Urgeessaa hanga ajjeefametti hoogganaa damee siyaasaa ABO ta'uun hojjechaa ture. Kana dura irra deddeebi'iin himannaawwan shororkeessummaatiin manneen hidhaa keessatti namni kun dararamaa tureeti jira. Bara 2021 keessa mana hidhaa keessatti sadarkaa lubbuu isaatiif yaaddeessuun dhibamee ture. Obbo Batteen ajjeefamuu isaa ji'a tokko dursee gaazexeessaa lammii Faransaay waliin
afgaaffii osoo gaggeessaa jiru to'atame turtii torban tokko booda wabii birrii 100tiin gadhiifamees ture. Ajjechaan obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatame namoota dhaaba siyaasaatiin gurmaa'anii akka isaatti karaa nagaatiin qabsaa'an jilba buuseera. Siyaasa biyyattii keessattis bara 2016 rifaatu uumeera. Biyyattii keessatti qabsoo karaa nagaa guutummaatti abdii kutachiisuuf ajjechaan kun raawwatamee jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Ajjechaan abbaa ijoollee afurii kanarratti raawwate qaama walaba ta'een akka qoratamu dursee kan gaafate ammoo Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaati. Kana booda mootummaan Ameerikaa, Gamtaan Awurooppaatii fi Gamtaan Afrikaa darbee ammoo dhaabbileen idil addunyaa hedduun mirga dhala namaatiif falman qorannoo walabaatii fi amanamummaa qabu akka gaggeeffamu gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo barri 2016 xumura irra yeroo ga'u guyyoonni muraasni gaafa hafan aangoonni ABO obbo Battee Urgeessaa biraa mana hidhaatti hafan hiikaman. Qondaaltonni ABO waggoota 4 darban mana hidhaa keessa turan fulbana 5 bara 2024 mana hidhaatii wabiidhaan gadhiifamaniiru. Obbo Battee Urgeessaa ajjeefamee ji'oota muraasa booda kun dhaga'ame. Barri kun ammoo baruma 2016. Siyaasni Oromoo bara 2016 kana qofaa miti. Kumaatamaan kan lakkaa'amantu jira. Ammaaf asumarratti xumurra. Barri haaromni 2017 seene kun bara nagaa, bara gammachuu, bara itti Oromoon nagaa argatu, Oromiyaatti qawween dhaabbatee waliin mari'atamu haa ta'u jennee xumurra. Ayyaana gaarii.